السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wireless kaleessa isiniin jedhe jechuun bilaasha jechuun akkanumatti osoo walitti akka hin jiraanne jechuu osoo hin taane fakkeenyaaf niitworkii nu bira jiru yookiin namichi sun paaswordii irraanfachuu danda'a namni biraa fayyadamutti jira garuu wireless san nama san moobaayila isaa irraa dhayxaniiti akkaataa itti gama keessanitti bilituuzan dabarfattan isin garsiisa jechuudha. Akkan waluma kaane moobaayiluma duwwaa kana irratti akkanumatti duwwaa kaawwata kan jirre fayyadamuu miti wireless ogguu jedhu bilaash ogguu isin jedhu fakkeenyaaf setting keessa galeen hojjedhee isin garsiisa akkaataa itti dabarfachuu dandeessan jechuudha. Okay, akkuma amma arguutti jirtan kana ol deemtanii more bakka jettu kana dhuftan jechuu bakka itti networkiitti hidhattan kana. Okay, no more ka jedhu kana irratti yeroo dhooytan bakka kana irratti dhooytan kun bakka kana hogguu tuqxanii jettan asitti akkuma arguutti jirtan kana kun bluetooth teasering ka jedhu kana jechuudha. Isa kana bluetooth kana on gootan erga isa kana on gootanii booda of duuba deebina moobaayila irratti isa kana dabarfachuu jennu paaswordiidhaan malee akkanumatti liinkiidhaan dabarsinu. Amma fakkeenyaaf moobaayila keenyarra dhayneetti bilituuza bannachuu amma fakkeenyaaf isin irraa deebina. Okay, akkuma amma arguutti jirtan kana jechuudha. Moobaayila keenyarra ni dhayna fakkeenyaaf settingii keessa dhaynee bilituuza isaa banna jechuudha. Kanas kun arguutti jirtanii settingii ni bantu akkuma arguutti jirtan kana bilituuza asiis ni bantu jechuudha. Banaa jiraayyuu sana booda saarchii gootan jechuudha isa sana connect gochuudhaaf. Okay, search goona kunoo nuuf fidee jira jechuudha. Akka argu jirtan kana isa kana irratti dhooyna jechuudha. Na biras dhufee jira kun asiin pair jedhaan gabaabumatti asis pair ka jedhu na gaafachutti jira pair jedhaani san booda wal fudhatee jira jechuudha. Amma irraa deebi'eetiin connect godheen isin garsiisa jechuudha moobaayila kanarraa jechuudha. Okay, kunoo liinkii kana jechuudha. Liinkii naa dhufe kana isa kana irratti dhaheetiin connect godha. Kun akka argu jirtan kana gubbaa irratti liinkiin kun connected ta'ee jira jechuudha. Wi-Fi pin isaas kun gubbaarraan naaf bahee jira jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf keessaa bahee waan tokko haa barreessu. Okay, mee fakkeenyaaf barreesseen isin garsiisa. Mee isa kana irratti haa jedhuun okay, raayitii godhee jira amma argitanii. Mee fakkeenyaaf irratti haa bilbiluu kiyya kana irratti as himoo kiyya biraa dhaqu kun akka argu jirtan kun manarra bilbilee jechuudha. Haala kana fayyadamtan jechuudha. Hanganumaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.